haasofni nuti miidiyaa kanarratti firraa facinni jennee amma laayifii cufannee borganama irraanfannu bu'aa takkallee nuuf hin qabu waan kana baatii meeqa dubbachuu jirra wanni kun baatii afuriif deemu jirti borganama irraa kaaftanii ijoolleen biyya jirtan hiriira baha baqa hojiidhaan agarsiisa. Abbaa di viidiyoo banadhu jee samboo daammanaa. Lolli lafa jalatti haala viidiyoo banadhu. Waan wal fakkaataa tokko goona jechuun wal mari'annee waan godhuu qabnu irratti amma ni goona waan danda'amu hundaa'u. Nu hundinuu borganama irra jalqabnee sa'a ammaa irra jalqabnee viidiyoo lama sadi ni dalayna isin warri biyya jirtan ammoo hiriira baatan bakka gaheen keenya ka miidiyaa irra jiru viidiyoo dalagu gaheen isa warra biyya jirtu hiriira bahuudha gaheen biraa mootinuu liinkii sannaydhee wannaa godhuudha bakka waan kana sadeen irratti xiyyeeffachuu dhabu dubbadhaa nama guddaa dura dubbachuun gaarii miti. Aye gari yo chance na khanitan dagi kuma takka yadachi sumati kataka akuma task force kuni mati nasiyati wajin ibba campaign khana jal qabeti mati takka fi cina dura mucin si magala dire dawatilen mati bira dake billama sene fi ture jiya takka na khanna jiya takka khaysati qabti afran isin nagafatan galman isini fin gaha wan barbaaj sate hun isini fin godaji ture abdi khanne fi ture to jiri takichan san umejira torban lamallen irratti dabalame jira waan takalle qabti bulchinsi maatiidhaaf promise seenan san godhuu dhiisati ittillee deebi'ee waan takalle hin jenne to baatii takkaa fi cinaa dura hawaasni abdii boruutii fi maatiin nasiyaatilleen akka malee itti tolee ture baatii takka umaa rakkoon qabu seenaa jaaniin baatiin takichaan dabarte erga bulchinsi akkas jeeni arran tana baatii fi torban lama hubadha bulchinsi magaalaa Diree Dhawaachuun nama dhuunfaa tokkoo miti mootummaadha. Mootummaan gizee hawaasa tokkoo fi maatii nasiyaatti gizee ballama akkasii seenee fi ballama san galmaan gahuu fi yeroo dadhabu akka mootummaatti dhiqeenya mootummaadha. Kuni akka Oromootti illee fafa mootummaan bulchiinsi magaalaa Diree Dhawaa ammaan tanaatti illee bulchiinsa keenya kootaa Oromoo bakka bu'ee achi jira. San waan ta'eef jecha piroomiisa yookaayis beellama hedduu hama bulchiinsi magaalaa Diree Dhawaa maatii fi hawaasa abdii boruu achirraa buqqee seene sani unkaan galmaan gahuu dhiisaati. Deebisaa takkallee ilaamaan tanaa hin deebineeti dubbiin tun dubbii akkaan jajjabduuti dhimmi nasiyaa jechuun dhimma Oromooti dhimma Oromummaati dhimma kutaa kudha takkaan Oromoo tan addunyaa gubbaa hundaa'u ilaalchisu waan ta'eef jecha intalti Oromoodhaa takka tan ulfa garaa qabdu bifa saniidhaan akkasitti ajjeefamtee baatii afur gahee maatiin nasiyaadhaa guyyaa 3 intala isaanii awwaalanii erga gaafa san gabbahanii ilaa ammaan tanaa justice je ujirani beha kuni akka Oromootti illee xiqqeenya sawaan ta'eef jecha Oromoon hundinuu dhugumatti arna siyaa yoo obboleettii ta'e taate dhiiga keenya taate haqa sii barbaannee maatii saniif haqa deebisuun dirqama keenya akkasii furadhaa ifaajjiin tattaaffiin baatii afran keessa godhamaa ture san gahaa ta'ullee yoo baate kana booda bifa qindaawaa taheen bifa guddaadhaan dhimma nasiyaa kana yoo irratti hojjenne akkuma reefuu azad obboleessa kiyya jeenu tolu malee umaa hin qabnu nuti waliin boonna fulduraaf illee yoo rakkoon takka gadadoon takka dhimmi akkana hawaasa keenya gubbaratti dhufe bifuma arraan tan akkana walitti dhufnee tokkummaa keenya agarsiisuun yoo itti fufne galmaanni geenyan jaa itti fufa. Galatoomii ulfaadhu faadii keenya amma waa tokko walii galanu warra jirru ummata keenya geemuma mandara keessaa xiqqoodhaafu namoota kumaatamatu dhufa waan ta'eefi kun immoo dhimma lubbuuti viidiyoon illee akka inni waraabamee olii gad deemu barbaanna torbee tokko irraa iyyuu miti kan nu barbaannu abbaa abdii kan sila jettee irratti torbee tokko irraa iyyuu miti tokkoffaa piitishina qophaa'ee jira namoonni hedduu yoo dhufan piitishina irratti akka waan godhamuu qabu nutti himu gochuudha akka sagalee mucaa kanaa al tokkitti geessanii al lama sadii miti ana koo yaada kootutti bakka tokkotti wal geenye fakkeenyaaf amma siifuun nama meeqa qabattee ta'a turte anciisee nama 800 qabattee ta'a ture wallaahi 850 asli illee manni isaa cufaadha maakiin nama 400 boy qabattee akkuma siiseen ta'e itti ol seenee nama 400 hamzaan kuma nama baratee kuma tokko numa qabattee ta'a kanaaf amma eegal tokko yaada kennaa tokko dhiisaa wal eegaa jechuudha ijoollee warra asirratti immoo asli meeshin gootanii haadha baateenii fi maakiin raacheen mana cufuu didan jettanu abbaan barbaade hadidu garuu boriifuu immoo warri hadhan irraan cufanne har'a dirqama inni maaliif ummanni namunti maal namaan jedha
كورها بشاوكي ورا برا يرو كيس الراجبي إيجاني غيرساني متي نمجرا نيوا مني بيكو كن دم غندامي دم دوبارتيتي سانو دوبارتي كسايو دوبارتي لكو لما غرادا قبلا يو دفون دندني mana cufadha jedha hunda namaatiin qalabsini irra kalas abbaan barbaade ndallana adallan bakka dhaqoo yeroo dhabe namni asli barbaada sarchi godhe maakii barbaada siifuu barbaada ana barbaada nasraa barbaada sini galera bakka dhaqummoo argannaan namni geema jala ta'a jechuudha kanaaf daqiiquma 5-10 dubbannaadha yaadni koo doktor maal jettee mee yaada maalii nuu kennita amma akkasumaan itti fufnee dubbannee deemnu moo walgeenye marianne ina fina walin jenne yero kubura ina fina walin jenne boritti da barfanne dem namo me docteur yaada nu kenna di fam hol ma marian umbi kenya yumel gol kata kabna ante docteur sime jata bakke kaysa jira hamza okay tubadana nibra yaani ati kaaste bareedaadha ammas reefa abbaaf waan tokko jee ture waan kana yeroo dheeraa waan kana jala dhaabbanneeti akkuma ammaati namoota nu yaamaa jettu kanatti kaanii yaabnee giddiidhaan kan yaabnee haga dandeenyu irratti hojjechaa turre garuu arraan tana information karaa bareedaadhaani namni hundinuu bakka takkaa mana cufee dhufuu qabaa yaanni kun yaada bareedaadha wilillee akkanatti bakka takkaa dhaabbannee waan takka furmaata itti fiduu danda'u dirqama nurra jiru amma an kaniin jedhu galgalaan akkasi banannee borullee yookaan borutti haa ta'u yookaan ammatti haa ta'u jedhanii waan dhaabbataa tokkorra gad dhaabbannee akkasi bumgodhuu danda'u qabna ammaas sa'aan illee akka waan deemtee yoo haa ta'u ta'e boru galgala gizeen sa'aan banannee namni kun guutuun akka beellamaatti dhufee yookaan borullee guyyaa viidiyoo daleenee tokko osoo addaan hafne dirqama keenya kadhaga'ee fi kaanis homachuurra bakka takkaa ba'u jennee irra gad dhufne akka ajaa'ibaa godhuu danda'u qabnaan ja'an akka kiyyatti yaanni manaa guutuudhaa namni 2,000 jira asirratti illee haga dandeenyu dubbannee kaan boru dabarfannettaniis itti fufaa akkasitti wal yaada hojii jiraa deemuun gaariidha. Namoota amma dhufanii fi irra deebi'aatii sirriitti ibsa godha. Doktor yoo jiraate dubbadha yookaan makii siifu dubbadha. Carraa tokko naa kan isanii dhiifama wajjin. Galatooma. Namni hanginuu dhufee jira. Namni kun ni dhufa. Sa'a nama nurraan dabaree beeka. Sa'a 22 jechuun yeruma namni kun sirriibaaf qophaa'aa jiru. Yeruma kun illee tasgabbaa'ee dalagaaraa dhufee gattaa jiru. Namoonni Afrikaa keessa jiran. Maaliin jechuu barbaada? Faamilii hundi keessanuu galatoomaadha. Dura maal godhanna seetan nuti amma haasawa keenya kan lafa kaayate qaba. Maatiin Naziyaziyaat. Qabxii 4 lafa kaayatanii qabxii 4 isaanii san qabannee Mubaarik Asli Maaki Seefuu Hamzaa Abbaa Abdii Bulazkiya Faadii akkasumatti iyyannaan keenya kun Mubaarik haa wal gaafannu dhagaya. Obboleen keenya tuni dirree dhawa ganda Abdii boruu mana isii duratti naannoo yuunivarsiitii osoo lakkuu lama baatii 6 garaa qabdu ilmaan 2 dhiistee liyyuu haayiliin Soomaalii naannoo 5 dhufanii isnaapparaan mataa kana gubbaa dhawanii facaasan dhaggeeffadha. Kanarratti maatiin kantiibaan keenya kan magaalaa dirree dhawaa haqa obboleetii teenyaa haqa ilmoo teenyaa haqa obboleetii teenyaa nu haa baasuu jaanii hanqa danda'an sagalee tahanii hatta ilmaan isiin dhaltee irraa duute ilmaan 2 tokko kan amata 4 tokko kan amata 5 suuraa haadha isaa qabatee footoo waraqaa akka qabatee Justice for Naziyaziyaat je ilmoon amashanii Mubaarik musammaa ilmoo amashanii ta'isin dhiistee irraa deemte dhaggeeffadhu. Justice for ummaati je dirree dhawaa keessa dhaabbatee arragaa kabajamoon keenya kantiibaan magaalaa dirree dhawaa obbo Kadir Jawaar sagalee maatii Naziyaziyaat sanillee dhagahuu dhabee ukkaamsee sagaleen san hawaasni hanga ta'utee dirree dhawaa keessa sagaleen dhagahuu dhabnaan sooshaal miidiyaatti ol baate gaafa sooshaal miidiyaatti ol baatu ummanni Oromoo osoo guyyaa tokko sharafa isaa mootummaa isaa hin xiqqeeffatin kabajamoo kantiibaa magaalaa dirree dhawaa Kadir Jawaar Naziyaziyaat Aliyyi mootummaa naannoo 5tii ajjeesee mootummaan Itoophiyaa hin ajjeefne seera nuu kabachiisi
haqa obboleettii teenya yookaan ilmoo teenya nasiyaa ziyaatana nama isii ajjeese seeraanuu dhiyeessi. Gandaabdii boruu keessaa maatii nam 17 dachii isaanirraa buqqaasanii Mubaarik Musammaa dhaggeeffadha. Dachii isaanirraa buqqaasanii baran daggalan. Naannoo gandaabdii boruu sun qoree jira, muka jala sharaa hidhatanii dachii isaanii dhiisanii karaarra ciisaa jiran. Meeshaa isaanii osoo qotuu tokko hin fudhatin irra gubanii irra saamanii qalaasa laastiika akka qohotti kan immoo karaa naannoo Keeniyaatti baqatan qalaasa laastiika kubbaayyaa bishaan tokko beekanii laastiika sanitti bishaan dhuganii magaalaa Dirree Dhawaa keessatti hawaasni Dirree Dhawaa gandaabdii boruu feestaal akkanaatti nyaatee guyyaa aduu keessa oolee halkan qabbana keessa bula. Yeroo nuti rooba san akkana maratanii ta'an Mubaarik Musammaa uffata uffatanii qaban obboleessoo. Kanaaf meegaa wanni jiru kana mee dhimmi kuni kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa ji'a 4 guutuu kabajaadhaan dubbannee faarfannee yaammannee nu jalaa dide mee dhimmi kuni eenyutti ergachuu dandeenya wal mari'anneeti akkasitti qaama dhimmi kun ilaallatutti ergaa gurguddoo akka nuti uummata Oromoof bakka dhaabbanutti osoo mootummaa keenya xiqqeessine haqa keenya akka mootummaan keenya naannoo 5 irraa nu argu dabarfanna jennee walitti dhufne mee kanarratti qaamni kun dhimmi kun qaama kam laallata mariin keenya dura Kadir haga irraa usee jira Mubaarik Asli Hamza nuti horree as jiru hordoftoonnis koomentii nu barreessuu qaban dhimma kana eenyutti iyyachuu qabnarra wal marannee sagalee takka taane osoon hifanne itti fufnaa sinjaa galatooma nama 2,300 kanarratti ani gaafiin kiyya guddaan Khadir Jawar kabajamoon keenya maqaa isaallee osoo gadi hin buusnetti ilaal kantiibaan keenya kabajamoon Khadir Jawar maaliif yeroo meeqa beellama seenee maatii sammanatti itti dhaqee baatii takkanaa obsa baatiin takkittiinis hoggaa gubatte ammas irra deebi'ee baatii takkanaa qaba ammas baatiin san hoggaa gubatte maaliif waan kana godhu jira inni mataansaa inni maaliifi haga arraatti beellama kana seenee beellama kana gubaa jira laal maqaasaa akka hamatti hin kaasne dhimmichi dhimma siyaasaatii miti warri gara siyaasaa fudhatan ignoor godhaa waan kana bira kutaa Asla raachee galchii nama tokko buusi anuma iyyuu buusa Azaadiin buusa Azaad gabbuusiitii ol baase Siyaarni na buusi. maaliifi waan kana inni yeroo meeqa beellama seenee gubee bira kutaa jira gaafiin guddaan tokko kan nu dhibe dhimmi kuni kantiibaan osoo dhimma isaa ta'uu baate dhufee beellama kana seenee naa dabarsaa baatii takka naa qabaa ji'ee biran kutu ture dhimmichi dhimma isaatuu taanaan hawaasa kiyya kabajamaa abbootii tiyya dhufee gaafa miciyyoon dhaamtuus isin bira tureetiin deeme waan hunda wajji garree ammallee baatiin naa qabaa baatiin takkittiin hoggaa gubatte ammas dhufee beellama ammas baatiin naa qabaa jee jijjiiraa jira mataansaa maaliif wanni kuni furmaata isa biraa argachuu dadhabe Aqiid biyyi wanni kuni harka isaatiin hin taane inni ajjeefne waraanni isaan ajjeefne waan kana qaama hidhate khabiraatii dhufee godhe namni seera magaalaa isaa seera bakka irratti bulchaa ta'ee jiru hanga danda'utti eeggachuu danda'u qaba maaltu waan kanaan mala furmaatatti fiduu danda'a kanaaf waan kana maaliifi furmaata kana dhooysee haga hagana ga'utti jijjiiraa oola beellama gaafiin kiyya guddaan kana furadhaa wal jalaa duubaan itti fufa magaa nama 2,800 jira waan ta'eef isa kan beellamaan itti deemna eegalamu eegalamee Ramzaan baneera raachee weelkaa baga dagaan dhuftee bakka jiru Viidiyoo maan bananne galata si jaallannaa bakka waa girrigirriin rakkoo sitti humtu jirutti si waammannu bakkuma akkanaatti waammanna waa hundayyuu walumaan beekna waan ta'eef bakki kun hadhaa sagalee kan taa'amaa jiru obboleettii keenya Nasiyaa Ziyaad kan ulfaa lakkuu daa'imman 2 garaadhaa qabdu ji'a 6 akkasumatti fakkaata ummanni hidhate Soomaalii irraa galee warri Somaalee jechuudha Dirree Dhawaa keessatti ajjeesanii mucaa waggaa 5 dhiistee lakkuu 2 fudhattee duute wanni kana caala nama gaddisiisu jiru kun haadha ilmooti lakkuu 2 wajjin ajjeefamte kanaaf bulchitoonni warri naannoo sanaa
maaliif nurraa callisan ka jedhu wal gaafataa jirra malee wanni biraan jiru jechuudha raachee ibsufanii ayegalamu doktor galtetta yoomi dhaabban godhe wanti kun ibsi fi nasra yoomi miyuuti irra jirta mee azad Koi Fadi jala obesitenya Fadi jira. Fadi dadisa Fadi gudichi Aye, Raachuu baga nagayaan dhuftee gaafa Julaay tokko magaalaa Dirree Dhawaa ganda Abdii Booruu yookaan akka gaafa ganda Tasfaa jedhanii waamanii naannoo Dirree Dhawaa Yuunivarsiitii bira. So humniti naannoo shanii qindaawanii dhufanii hawaasa naannoo Abdii Booruu bira jiraatu qabeenya isaanii saamanii dachii isaanii sirraa fudhatanii obboleettii teenya Nasiyaa Ziyaad Alii tan jedhamtu. Tan ulfa lakkuu ji'a jahaa garaa qabdi. Tan daa'ima lama lafarraayis qabdu san ajjeesanii biraa kutan. Baatii afur ga'ee jira ji'a afur amma. Ji'a afuran dabre kana keessatti maatiin Nasiyaa Ziyaad isii awwaalanii gabbahanii haqa intala isaanii takka yookaan justice jedhaa turan. Nutilleen isaan jalaa owwaanniti taanii wajjin takka taanee sagalee ta'uu jirra justice for Nasiyaa jennee ji'a afuran dabre kana keessatti. So yeroo hedduu bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaadhaa maatii Nasiyaatii fi hawaasa Abdii Booruu kan achirraa buqqisaniif yeroo hedduu ji'a takkanaa kannaa gaafii keessan isiniif deebisa haqa keessan isiniif kannaa jee isaan sossobaa ture. Ji'a afur dabree jira ammaan tana. So saniif jecha dhiigni Nasiyaadhaa kun bahuu qabaa. Hawaasni Abdii Booruu kan naannoo isaatirraa dachii isaatirraa qe'ee isaatirraa buqqisuun qe'ee isaanii gubbara deebi'uu qaban. Yeroo deebi'anillee wabii nagayaa tasgabbii akka argatan mootummaan dirqama mootummaa isaan bahachuu qabaa waan jettu maatiin ji'a afran dabre kana ilmaan Oromootiin lallabataa jiran bulchiinsatti waywaataa jiran biiroolee adda addaa kan dhimmi kun isa laallatutti booyaa himataa jiran garuu namni isaan dhagee takka illee hin jiru. So nutis ilmaan Oromoo kan addunyaa gubbaa jiru kutaan 11 Oromoodhaa hundinuu takka taanee Nasiyaaf sagalee taanee haqa sii kana haa barbaannu waan jedhu baatii afran dabre kana tiktaatii gubbaratti yeroo garagaraa namni gariin quba qaba sagalee taa'aa jirra. Har'a garuu yoo qindooma yoo tokko taanee yoo mataa walitti qabannee sagalee takkaan yoo as baane at least dhimma kana gama fuulduraatti hiikuu dandeenyaa waan jennu waan itti yaadneef jecha har'a atis as dhufte dhageessee jirta Nasiyaan Ziyaad ajjeefamuun isiidhaa dhugaadha haqa kun bulchiinsis waan amanee jiru san waan ta'eef dhimma kana atis quba qabaadhu walitti teenya tanaaf sagalee tahii waahilootan kee takkaa hiriyootan keetillee dhimma kana isaanii geessisi sagalee kana olaa guddisuu ja'aa jirra kan hafees Nasraa itti ile. Aye gidduun seenaa ijoollee koomentii keessaniin raachee dhiisi raachee dhaartu raachee koo wanni kun si rakkisa yoo ta'e hangara kootiin deemi siin jedha akka tisiisni sirra qubattu hin barbaadu akka nama tokkootti manuma cufuun keeyyuu gahaadha higalee manuma cufuun keeyyuu hordoftoonni kee silaasii hordofan laayivii irratti akka jarrees dhufanu gooteetta yoo si rakkisa ta'e bahuu dandeessa hangara kootiin akkanan jedhaan raacheedhaan. rakkoon hin jiru Mubaarak rakkoon. Tole anirratti hordoftootaaf waaniin ibsu tokko jira. Oya raachee keenya galatoomne hordoftoota keenya jaalatamoo dhimmi dubbachaa jirru dhimma siyaasaati miti kana qabadhaa. Lammaffaa mootummaan Itoophiyaa Nasiyaa Ziyaad Aliyyi hin ajjeefne mootummaa naannoo shaniitiitu dhufee magaalaa Dirree Dhawaa ganda Abdii Booruu magaalaa Dirree Afran Qalloo keessatti intala Oromoo dachii isii irratti mana isii biratti daangaa as dabree ajjeese. Kana maal jechuu jirra kabajamoon keenya mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yookaan immoo kabajamoo kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Jawaar Kadir obboleettii teenya Nasiyaa Ziyaad tan liyyuu Soomaalii ajjeefte tana mootummaa Itoophiyaa seera biyyattii kabachiisa akka mootummaa Itoophiyaa tokkotti ummata Somaaliirraa haqa keenya lubbuu sadii bakka takkatti liyyuu haayiliin Soomaalii ajjeefte mootummoota keenya gaafa haqa keenya Somaaliirraa nu fuudhaa nu baasaa jechuu jirra malee mootummaa Itoophiyaa isintu obboleettii ajjeese isin aangoorraa isin buufna jechaan jirru mootummaa keenya kabajaa qabnas arras borus mootummoota keenya iyyannaan keenya kana ummata Oromoo jaalatamoo nama 3,300 asirtanii
yoo kun ilaalcha siyaasaa if keessaa qabaate isin dhageenya isin hordofna waan ta'eef koomantii keessan ni dubbisna waan ta'eef yoo raachee rakkoo kan irra fidate raachee keenya si eebbisnee jirra. Nasra. Wayye. Bagadi sabu abu raachee rakkoo. Ayye. Ayye. Raachee koo. Like, rakkoon hin jiru wanti rakkoon hin jiru I can stay itti fufuu dandeessu shi. Ela wanni immoo raachee keenya laal nu laal kabajaa uummata keessa jettee waan simiidha yoo ta'e haasawu kana keessatti yeroo barbaadde ba'uu dandeessa. Ammoo nuti dhaggeeffadha negatiif tokko keessa akkan jirre beekaa justice for nasiyaziyaat kabajama uummata keenya. Waa tokkoon yaadachiisa uummata keenya dhaggeeffadha. Hamzaanii dubbataa ture. Namni dubbanni jiru as keessa. Maakii waliin immoo just waliin wallee yoo waliin haasa'aa ture dhimma kanarratti beellama iyyuu qabanne ture. Viidiyoo hojjennee jira malee. Viidiyoo yoo hojjennee jira. Wanni isin baruu qabdanu an nama biyyatti deddeebi'u keessaa tokko. Sulli jedha. Ka fira hin qabne ka waa aalii wayinatti dhiyaatu wayii hin qabne. Sulli jedhaan biyyatti deddeebi'a. Torban dhufu keessa nan galaa. Waa jagna ta'e miti. Utuu wanni kun arraba qabaate. Utuu wanni kun siyaasa qabaate wallaahi hin taawwan. Maaliif lubbuu koo gaaga'uun barbaadu. Dhimmichi waan nama dhibu ummanni bira dawaas ta'e ummanni harargee hadda gadi ba'ee sagalee nuu ta'a jedhee nu kadhataa jiru kuni guyyaa tokko haadha kee yookiin abbaa kee jedhee dhimma kanarratti dubbatee hin beeku. Hin kadhachuutti jira. Adaraa sagalee obboleettii keenya haqni obboleettii keenya aba'u jedhee miira keessa galaniiyyuu waan balleessine waan nama dhibu. Adaraa obboleettii keenya sagalee nuu ta'a mootummaa sagalee dhiigni obboleettii keenya nuu kafalamuu qaba jedhaa jiru amma addaa jiru. Nasraat ta'e Hamzaas ta'e warri Makiis ta'e warri sagalee ta'an guyyaa tokko waan tokko irraan dubbanne kanaafi abbaan barbaade deeggaruu danda'a. Nus nafsiyyaan keenya hojii keessaan deeggaruu dandeenya hojii immoo. Linkii godha guys. Mubaarak mee carraa naa kan nigistakka. Dubbadhu mati. Maaltu jira seeti amma bikka sanatti dubbii siyaasa ka jiru warra koomantiiti. Warra koomantii kanaatu raachuurrallee rakkoo fida waan ta'eef aboo anaa isin hin beelu. Mee akkin jeeti. Maaliif jennaan dubbii siyaasaa as bira teenyeef dubbiin dubbii dubartiiti.